Ashamaar kafuunee hordoftoonnii fi daawwattoonni kan biyya ambaa fi biyya keessa teessanii nu hordoftan marti keessan alaamanaan sa'a namaan hundi nagaa isiniin jecha egaa qophiin keenya xiinxala yaadaa torbanitti al takka isin biraan ga'uun isin faana turtii taasifnu guyyaa har'aa kutaa jalqabaa eegallee jirra. Aga xumura qophii keenyatti nu waliin turtii taasisaa isiniin jenna. Egaa qophiin keenya xiinxala yaadaa guyyaa har'aa nuti isin biraan ga'uun isin faana turtii taasifnus taatee tibbana magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo fi aadaa Oromoo akkasumas alaabaa Oromoo irratti balaaleffachuun eenyummaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti kabajamuu hin qabu, alaabaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa dhaabachuu hin qabu, aadaan Oromoo qubeen afaan Oromoo barsiisonni afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti barsiisuu hin danda'an jettu tibbana kan adeemsifamaa turtedha. Isa kana tokko lama jennee ta'a jechuudha. Ammallee irra deebi'uudhaan aga xumura qophii keenyatti nu hordofaa isiniin jenna. Duulli afaan Oromoo fi aadaa Oromoo alaabaa Oromoo balaaleffachuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti diinaan taasifamaa jiru. Hedduu kan nama gaddisiisuu fi hedduu kan amilee uummata Oromootti bu'uudha. Isa malees akka uummanni Oromoo seenaa jaarraaf darban yookaan seenaa acuuccaa fi akkasumas dhidhiittaa sirni darban afaan Oromoo fi aadaa Oromoo irratti taasisaa ture of duubatti deebi'ee uummanni Oromoo akka yaadatu kan taasisuudha. Gochi dhiyeenya magaalaa Finfinnee keessatti taasifamaa ture uummata Oromootiif seenaa jalqabaa osoo hin taane seenaa lammata hojjetamaa jirudha. Seenaa abbootiin keenya dabarsantu lammata deebi'ee yookaan marsaa lammaffaaf dhaloota ammaatti mul'achaa jira yookaan taasifamaas jira. Afaan Oromoo fi aadaan Oromoo alaabaan Oromiyaa amma Oromoon dachee kana irra jirutti dhiibamuus baduus hin danda'u. Dhaloonni kun dhaloota aadaa fi afaan isaa dhiisee afaan Ormaa fi eenyummaa Ormaa jalatti garboomee yookaan bitamee buluu miti. Qaamni afaanii fi aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo dhabamsiiseen akka sirnoota darbaniitti Oromiyaa hooggana jedhu ammallee biyyittiidhaaf bu'aa gaarii kan argamsiisu osoo hin taane biyyittii gara badiitti kan oofudha. Alaabaan Oromoo kabaja isaaf malu argachuu qaba. Alaabaa jechuun kan biyya bakka alaabaa jechuun mul'istuu sabaati. Alaabaa jechuun calaqqee eenyummaati. Kanaaf alaabaan kabaja argachuu qaba. Alaabaan naannoo tokkoo kabaja isaaf malu argate alaabaan naannoo tokkoo dhidhiitamuu yeroo dhiyoo keessa yookaan guyyoota darban keessa mul'achaa kan turedha. Egaa alaabaa naannoo tokkoo ciruu fi dhidhiituun akkasumas kabaja irraa buusuun akka sabaa fi sablammiin Itoophiyaa waliin kabajne akka waliin hin jiraanne kan taasisudha. Kanaafuu qaamni dhimmi ilaallatu cimsee irratti akka hojjetu gaafanna. Magaalli Finfinnee magaalaa guddoo Afrikaa fi bakka qubsuma yookaan teessuma mootummaa federaalaati. Addattis magaalaa guddittii Oromiyaati. Kana heerri biyya Itoophiyaas kan mirkaneessu. Egaa heerri Itoophiyaa osuma hin mirkaneessu ta'eeyyuu magaalli Finfinnee seenaa fi akkasumas haalli teessuma magaalaa Finfinnee kan Oromoo ta'uu ni mirkaneessa. Manni barumsaa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbachuun haad maleedha. Afaan Oromootiin alaabaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti faarsuun dhorkamuu qaba. Barsiisonni afaanichaa nun barbaachisan jechuun uummata Oromoo fi barattoota Oromootiif ammallee gaaffiidha. Egaa Oromoon lafa irratti dhalate, lafa irratti guddate irratti afaan isaatiin baratee, afaan isaatiin dubbatee, afaan isaatiin bitee gurguree galuun baroota darbanitti ulfaataa ture, ammallee ulfaataa jira. Magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo kabajamuu qaba. Aadaan Oromoo kabajamuu qaba. Baroota hedduudhaaf dhaloonni Oromoo akkasumas hayyoonni Oromoo afaan Oromoo fi Oromiyaa kabachiisuuf aarsaa kanfalaa turuun biyya kana miti addunyaan ni beekti. Egaa gaaffiin uummata Oromoo rarra'ee hafee jira. Gaaffiin uummata Oromoo osoo hin deebi'in taateewwan hedduun madaa Oromoo tuttuqan magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa kana taasifamaa jiru akka gaaffiin uummata Oromoo hin deebine akka mul'isaa jiru ifadha. Afaan Oromoo afaan hojii Itoophiyaa ta'ee akka hojjetuuf afaan Oromoo afaan saba bal'aatiin dubbatamu, aadaan Oromoo aadaa saba bal'aati. Afaan Oromoo afaan hojii Itoophiyaa yoo ta'e afaan
Itoophiyaa keessatti dubbatamu qofa osoo hin taane afaan Afrikaa keessatti illee bal'inaan dubbatamaa jiruu fi afaan akka Awurooppaatti illee bal'atee dubbatamaa jiru waan ta'eef biyyattii irraa fi akkasumas sabaa fi sablammii Itoophiyaa irraa kan miidhaa geessisuu miti. Gaaffiin uummata Oromoo afaan hojii federaalaa akkasumas abbaan biyyummaa magaala Finfinnee nuufaa mirkanaa'u. Afaan Oromoo afaan hojii Itoophiyaa akka ta'uu fi akkasumas magaalli Finfinnee kan Oromoo ta'uun akka nuu mirkanaa'u abbaan biyyummaa Oromoo mirkanaa'uu qaba. Gaaffilee jajjaboo hedduu uummanni Oromoo gaafate osoo hin deebisiin amma yoonaallee jira bulchiinsi Itoophiyaa. Egaa gaaffii uummanni Oromoo gaafachaa ture kun waggoota gabaabaa yookaan umurii gabaabaa qofa kan ture osoo hin taane jaarraa dheeraadhaaf yookaan jaarraa lakkoofsisee jira. Egaa haa ta'u malee akkuma jaarraa lakkoofsise dhaloota hedduu gaaga'ee jira. Dhaloonni hedduun lubbuutti dhabee jira. Dhaloonni hedduun jiraatti dhabamee jira. Dhaloonni hedduun qaama itti dhabeera. Kanaafuu ammallee taanaan afaan Oromoo fi aadaan Oromoo kabajamuu qaba. Oromoon aadaa fi afaan isaatti aarsaa jajjabaa kanfalee waan jiruuf uummanni Oromoo nama aadaa fi afaan isaatti bu'u eenyummaa isaatti nama bu'u tasallee kan irran dabarreedha. Egaa afaanii fi aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo Oromiyaa kabachiisuudhaaf gootonni qaqqaaliin Oromiyaan qabdu hedduun biyyee ta'aniiru. Isaan keessaas muraasti kan akka Jeneraal Taaddee Birruu, kan akka Dr. Alii Fidaa, kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa, Abbaa Gammachiis Asteer Gannoo, Maammoo Mazammir Alamuu Qixxeessa, Hajii Adam Saaddoo, Dr. Alii Birraa, qaalii uummata Oromoo fi qaalii Oromiyaa Hacaaluu Hundeessaa, Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa, Daadhii Galaan, Abuu Bakar Muusaa, Nawuu Goobanaa, Aloo Daawwee, Ilfinash Qannoo, Maramee Harqasaa, Yoosef Gammachuu. Egaa gootonni Oromiyaa fi afaan Oromoo kabachiisuudhaaf aarsaa kanfalan kan nuyi waamnee fixuu hin dandeenye galmee seenaatu isaan waama. Nullee waamnee fixuudhaaf guyyaan takka guyyaan lama waan nu ga'u miti. Egaa Oromoon gootota hedduu aarsaa kanfaltee har'allee gaaffii gootonnii fi hayyoonni Oromoo barattoonni Oromoo gaafatan osoo hin deebi'iin tuttuqaan afaan Oromoo fi alaabaa Oromoo akkasumas dachee Oromiyaa irratti akka dhiiga qeerroo fi qarree dhiiga hayyootaa tuttuqaa jiranitti of ilaaluu qabu. Egaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee heerri biyyattii magaala guddoo Oromiyaa ta'uu tibbana heeranii jiru. Akkuma heerri biyyattii magaala guddoo Oromiyaa ta'uu heeran dantaan uummata Oromoo magaala Finfinnee keessatti illee kabajamuu qaba. Uummanni Oromoo magaala Finfinnee irraa qooda argachuu qaba. Afaan Oromoo magaala Finfinnee keessatti kabajamuu qaba. Aadaan Oromoo magaala Finfinnee keessatti eegamuu qaba. Egaa magaalli Finfinnee waggoota dheeraadhaaf uummata Oromoo aarsaa kanfalchiisaa turuu namni kamuu ni beeka. Ammallee aarsaa kanfalchiisaa jirti. Kanaaf qaamni dhimmi kun ilaallatu martuu waa'ee alaabaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo afaan Oromoo barsiisota afaan Oromoo magaala Finfinnee keessatti barsiisan hordofuun dirqama sabummaati jenna. Entertainment Serial